Naafi hiiku miidiyaa kanarratti halkanii guyyaa jaartiin ta'e kaartoona siin jette jaartiin ta'e maal siin jette jedhanii koomentii deemtu jala hunda jalatti ilaal silaa isiin naa jette illee dho'isuufi qaban ture bar intala isaaniitii jedhee sababa kanaaf bultiin intala isaanii akka hin diigamneef dho'isuufi turre jiraatu ture bar namaan arrabsinaadha. Mee sabboontu orgalchi mee sabboontu arsiitan orgalchi mee. Wallahi rabbi sodaadha. Ammallee sodaadha boo'itiiti ati miira keessan galeen antanumaan siin jaa. Sabboontu gosee ni meelubbu. Lakki obsa. Badala taayetteenii qabbaneessitee sodaa aannan itti qabdee dhiisettuu wallahi miti obsa akkasii dhugaa rabbii dubbanne humnaa olitti taranii aboo bakka marran namu jaartii majalaa arraabsanii saalfannee. No girrisaan as gubbaa yaatu ilmaan si koomandoo bakka buutu ilmaan si koomandoo wayyooma arsoomni qorsooma ummata kabajaa qabu. Mee obsi yeroo takka obsa yeroo takka obsi mee jooritti sagalee qaba. Joori sagalee wallahi wabillahi baaliyyoo naa obsi yeroo takka. Ayyee. Jawar Muhammad. Wallahi wabillahi kun olal kaisaati Facebook illa. Imullatu sa? Imullata onni kun. Sagalee qabii malee sagalee qabdee malee barreeffama malla. Oh siin qaba. Jawar Kadiru. Wallahi wabillahi Jawar Muhammad. Summa wallahi Jawar Muhammad. Please tap please goda. Tikabi ayye. Girisa arsi tana Jawaritti himachuu deema. Please tap please goda. Jawar Salam alaikum kam nagaya jirta abbo rabbi jadi yani kadirun bannana jedhani nama garte manidha keessatti illee dhufee silaale hin biyyaadat Hamza Boorana ana fi Hamza Ibrahim namni jaamu guyyaa jimmata kajaarsi shaashamanne nama guddaan qabanii sitti ol naqan isa waliin dhufne Hamza illee sibiratti ati kadir jedhamtaa jedhee ka mucaa suudii sanii jedhee ati illee waliin natti kolfitee sanii milikeetallee barammoo hinda gadde wallahi Nabeta Sibeka Baliyo please nama gudda sagale qabara Baliyo please nama gudda sagale qabara Silki sirada walame Kadir Baliyo nani nama guddatti sagale qabara nama kabajamatti sagale qabara nani please Baliyo nalu Ishi tikabi indagana tikabi bar Kadir bar silki sirada walame ayye indagana tikabi wallahi indagana tikabi والله يا كيجرا شوف قمنا عندي يملت يا اخي ابو صوره نمتي حروفات انا في الراغا صاحب سامي نچنكته تولا فاطمي وجلا كاس يا ابو اسي سودي تفوده تنلنا ارسار ندوبا كنارن جدم كن ار نكايا غدار ندوبا انا رب ما نتبته اسكا ميموني جوارتو اسكا ميسنجر جوارتو ابسي Silabbo ani rabbi maaluma godhe kunoo tasilaan qaadhima dhellena kunoola in argitanime isuma ya wallahi wabillahi Jawar Muhammad sagalee qabu eda please nama gudda sagalee qabu eda Baliyo bannaati wallahi miyuti qaban wata kan dubbat de okay assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Jawar Muhammad please ujolleen argite media kanarratti ya arsilij يا شاشة لج يا مال لج يا بالي لج جتو نيتي يا جارتي يا انتلتي النيتشا نجلت الربسا جدا وقال ما صدي الرالي نجلت الربسا مجتين تنهار المكياتي أنا ناتاتي والإنجراتار بليز جور حضر ربي جدي وان براتو وان سباجتك يروح الدو سجلي تاتو سيارجا سجلي ناتي لغان سينجان كبجان كنتال أباكم تدي بسنا مانجان Kanafu ani fitadheetiin jira sagalee naatee joor adamana kiyya arrabsuullee mirgan qaban sigalee isaanirraan fuune warraan irraa fuudheen qaba micattiin gosa qabdii ardaa fi gosa irraa fuudhe ummata isii tana ardaa fi gosaa hunbeeyne afaaniin soddaanaan jecha arsii keessatti namicha soddaa jaaniin arrabsuun niitii jalatti arrabsuun joor aadamoo amantaa arsiiti naa deebisi jooran siin gaafachuu fadha Adamu amantida intala nama kennan arrabsun Kenya wa sagale tan dhaggeeffatte kana deebiftu abdiin qaba Eno Baliyo me guta ka duboddo sibe kanarra leeda sagale Jawar Muhammad assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh akam naga fayya Kadir ubanna nama guyyaa awwalan beeyta man hidhaa keessatti waliin dhufnee si dubbifneedha Kadir ubanna jechuun qabsaa'aa Oromooti intala arsii fuudhee ijoolleen arrabsa jedhee anallee si onna galchee ijoollee arsii asirraan arrabsaa jedha
Kanaafuu waan kan akka furmaata gootuuf kabajaan si gaafannaa jawwee kiyya sagalee kanallee akka nu deebistuu ilaalla. Kadiir ubbannaa hin beeyta nama yeroo awwalaatiif bakka nama yeroo awwalaatiif mana hidhaa keessa dhufee silaale akka suudii galeen maali jechuun isa gadda jawwee kiyya akkasii bakka walii dhooyina inshallah. Akka sagalee kana kan nu deebistu abdii sirraa qabna. Irra gadda. Akkasii obbo Joor balaan samii buute dachee nan qattu Ahmadiin Aggaarotu sagalee sumatti qabee taa Ahmadiinuu numa deebiftee fi siifi abiyyi cina gidduutti araaruma buutee akkasi naafii fi ijoollee arsii gidduutti akka araara buuftuu kabajaa fi jaalalaa si gaafanna nagaan nuti. Aboogaa sagaleen asii ilaa kuunoo baalee gadii sawweena asii ilaa sawweenaa dheeratti. Wallahi gadi namanta ile gaaf biraa fidee laayif irraa agarsiifta. Jawaar sagalee tanan dhageeffata. Wallahi waan ani qabu muluu isaan dhageeffata. Rabbii kiyyatanii hiigadha. Mee dhagaatini Jawaar sagalee qaba. Wallahi sagalee keessan dhageeffata Jawaar. Abbaa fedhee maan ta'an. Yoo sagalee tiyatana dhageeffatee wallahi naa deebise summa wallahi ani meeshaa tiyyarraa fadhaa qullaa deema. Kadina dhaggeeffatu. Hin dhaggeeffatu hin beeka yoo dhaggeeffatee sin deebisu yoo dhaggeeffatee sagalee naa teemo yoo dhaggeeffatee sagalee naa tee viidiyoo sarragaa naa baase wallahi qullaa deema. Okay kadina oo Jawaar sagalee ta'ee jiru sagalee ta'ee jala gabbu'ee ilaale. No yoo sagalee naa tee washalaa tiyya qabadhee qullaa deema karaarra. Maaliif hin gubadde wallahi hin gubadde Oromoo ila dhaggeeffadha wallahi wabillahi dhaggeeffadhaa jiran abbootiin gadaa arsiidha please lallabadhe ilma keessanii isin lallabate ani soddaa keessanillee miti annama haati isaa arsii nageelleeti haati tiyya gosti arsii nageelleedha isiniin soddaa jechuun danda'u arraa booda hin buqqaafadha garuu ammoo jarana dhaggeeffadha abbootiin gadaa arsii sheekoliin arsii dhaggeeffadhaa jiran jaartii tiyya na jalatti arrabsaa jirti arsiini intala naa kennan haadha ilma kiyyaan na jalatti arrabsaa jiranii waggaa lameen as darban kana hunda obsaan dabarsinee obsuu dadhabnee har'a isinitti gadi baane hadaraa piliis qumna gara isinitti haasaa jira gadi baati dubbii tana naa laala. Ijoolleen miidiyaa kanarratti haadha warraa kiyyaa haadha ilma kiyyaa arrabsaa jirtu maqaa arsii qabattee deemaa jirti. Kanaafu gadi baatii naa laala yeroo takka haadha manaa kiyyaatiin ilmoon dhalchituu jaaniin yeroo takka anaan ilmoon dhalchituu nuun jaan yeroo takka haati warraa keetii kaartoona siin jettee jaan tolee ragaa naa fidaa haati warraa kiyyalleen gadi baateeti mana asilittillee namni viidiyoo kana ragaa qabdan fidaa kunoo badhaasallee isinii kan hinaa jenne bara namni dhuufuu mana keessatti dhuufeewu nama jalaa dhokachuu hin dandeenyetti waan namni miidiyaa irratti jedhe haga irratti soqanii dhabuun waan ajaa'ibaati. Kanaaf yoo gartee ragaa kana kan qabne ta'e ragaa jecha kana ofii isaaniitii na arrabsuu irraa qaban waan ta'eef yoo wanniin isaan godhe jiraate akka Oromootti ani yoon ijoollee dhalattoota arsii kee hundaa miti beekadha ani ammallee isiniin jechaa jira dhaggeeffadha miira keessallee hin jiru ani arsii kabajaan qabaaf ani arsii waggaa osoo naafii hin fuudhin durallee nama arsiitii dhalataa arsiitii fi dhiiga arsiitii nama arsii waliin jiraatu ture. Kadiir kinoo achi guddisee akka waliin wallaa Jawaar hin deeqaan akka hojjinaa suyi. Mee hin mul'atu. Achi guddisi kaa. Eshi. Alle የተባለ ፊልሞስ እኮ አቦ ከዲር መርቱፋ ፍዳ በረው በርባደ ሰዓት ይተና ሶዳ ማልታት ባልዮ ሰላም አለይኩም ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላህ ነባ ማልተ በእናት ነባ ወላሂ ወጆሎ መቃርሲ ባደተ ሚዲያ ከነረ ዲምቱ ተናከ ከነ ጎናራ ወላሂ ነባ ማልጋ amma jaartiiti yamataa gadi garagalchanii akkuma fedhanitti irraa caffarutti jiran amma gaanga amma duraan utii kun singiliidha miyaa waliin barre saniifin usee obsee dabarsuu ture amma intalti tuni haadha ilma kiyyaati garuu amma akka duraa sanitti obsuu hin danda'u nabaa dhugaan siima akko eenyu biyya kami sarai maayit biyya kami sarai wanni kun jira
bakka beena unoo gizee ka jala seenan intala arsii bahaa intala arsii lixaa intala arsii kana intala kanaa jedha gaafa wanti godhu waa namni kun ergama qabaatu an Allahu alam namni koo silaa bari intala namaa kenne takka namaa kabaja yoo intalallee kabaju baata ilma intala maliif kabaja Kadir waa intala finne jira dhaamsa Jawaari dabarfatteerta amma gara wanni seenna mee namna miliyoona takkaaf 500,000 yoo ilaale Jawaari maal jetta waan kanarratti akka nama mootummaa addunyaatu jechuudha mootummaa addunyaa nama akkatti ilaalu maal jetta waan Jawaar kan ባልዮ በእናት እኔ በጣም ነው የሚከብረው አንተ ወላሂ ባልዮ ተው እንጂ ይመሰልበት አቦ ማልያ ኪ በነ ሜ ኦብሲ ባልዮ ወዳጅ ቡጨን ካይን ካሰ ባልዮ በእናት ከዲር ቢ ቶኮ ቪዲዮ ነው ሜነ ባውሊና ሳበናት ባልዮ ጀዋር ሰገሌው ከትና ናፊስ ረጋጅር ብረጅርቲ እንደገሴ ከዲር ቪዲዮ ነው ረጩ መልክት ይለየ ባሊ ጉዴ ቢስ ጋዱ ወላሂ ነማ ሲያረብሱ amma dhugaa baana barnaba anaa miti bar ukko amma aduma warraana jalatti dhiisu hidanii bar dhugaa baana bar wallahi osaa warra tantaarrabsu jechuun si arrabsan jechuudha kun immoo soddaa arrabsuun immoo nuuf xiqqeenya habiibi wallahi naba dhugaan siinjaa akka namni waan jechi namni intala isaaniitiin hin jenne jechuun jiran dhugaan siinjaa naba wallahi billahi waan namni intala isaaniitiin hin jenne waan anuu yoo ol deebu itti qaanfadhu ijoolleen arsii jechaanii ijoolleen maqaa ijoollee arsii illee jechuun hin qaanfadha ijoolleen maqaa arsii miidiyaa kanarra baadhattee deemtu waan namni intala ofiitiin hin jenne jechaanii jiran wallahi wabillahi la amma maqaa mungkin namni sun arsii ta'uu dhabuu danda'a abbo nam tokko lama miti naba wallahi ijoollee arsiitiin beekan jalatti warra jalatti fakkeenyaaf maqaa hinaaffata hinaaftee ati arsii waan footeef dhalaan harargeellee akkas godhachuu dandeetta habiibi maqaa no hinaaffaa bira kuttee jirti habiibi dhalaan harargeelaa hinaaffaa bira kuttee jirti dumaashii teenya jaanii hogguunaafiin dhufte duraa ol kaaniif dhageeffadha dhugaan siin jaanaba yoo hinaaffaa takkan qabduuf ijoolleen harargeedha gaafa ila dhagay ila dhugaa walitti himna naba laal gaafa naafiin deessu jechaadha biyya qatarii tana keessa namni miliyoonaan ummanni arsii jira namni ummanni arsii namni tokko dhufee naafii baga sii kan jenneen intala teenya dhugaan siin jaa garuu ijoolleen harargee naafii haga isiin dhalturraa kaasee mushtayfarraa kaasee keeka muranii baga deessee jechuurraa kaasee kanan beene ijoolleen harargee ta'uu qofaan kanan beene jechuudha sun dirqama garuu harargee ta'uu qofaan garuu ijoolleen arsii miidiyaa kan irratti intala teenna soddaa kenna naan jettu guyyaa takka aandi kan dhufanii naafi baga sii hin jenneena laal argite kanaafuu ijoolleen harargee hinaaffaa takka hin qabdu ani naafii fuudhutti gammachuu malee akka nama tokkotti gaafa duraa dhugaadha ilma isaanii kadiir qaaliidha of biraa dhabanii waajjijachuu danda'an kasanirraa hafe eeganuu bultii ijaarrannee ilma arganne rabbi waliin isin haa jabeessu intala teenya haadha ilmaan keenyaati jechuu malee wallahi wabillahi guyyaa takka naafi jecha hamaa jaaniin hin beekan namni akka sigale dhoysuu fi turre jiraata ture osoo isiin kanaan jettu taateewu maaliif intala isaaniiti mucattiin tun dhiiga isaaniiti dhugaadha yoo arsoomni katti dhaga'amu tahe sababa kanaan akka bultiin isii hin diigamne dhoysuu fi qaban ture yoo isiin badii yeroo sanin miira keessa galtee jettellee ta'e anuu ka jettee uumaan taane garuu jechuudha wallahi wabillahi watallahi osoo an gaafa san baga naan jette meera gaafidaa jedhee ani naafi hojii walitti deebuu baadhe wallahi arraan tana naafiin as waliin jiru ilma walirraan argannu ture jechuudha. Amma san hundi isaa hanqateeti ammallee dhufanii dullatti maarree mirxiqishoo midireesh kana jedhaniin naataheetii hojii jiraachuu jira haadha ilmaan kiyyaati ni taati aboo ijoollee maqaa arsii baadhattee miidiyaa garra deemtu rabbi sodaadhaa. Egaa nuti amma akka namattis namoota kabajnu jira silaa agartee hudduu muka keenya ofirraa isin dhorkina garuu maqaa namoota gugurdaa maqaa ganda guddaa maqaa saba guddaa baadhatanii deemtan hogguu isin laallu nama nuu xiqqaa kana warra hangana ga'u warra agartee unoo nabaan ni beeka nama ummanni arsii gugurdaan kunuu kabajaadha akkana jala gadi jedhuutu hogguu nuti itti dhufne sodaa teenyaa osoo hin ta'in kabajaa teenyaa kanuutuu jala saalfannu kursirraa ol nuuqaa. warroota akkasii maqaa ganda warra akkasii sanfaa qabatanii miidiyaa kanarra deemtanii sin maqaa warra akkasii nama kabajuu fi nu kabajnu san qabatanii miidiyaa kanarra deemtanii haadha manaa nama arrabsitan
Aboo rabbi sodaadha. Rabbi sodaadha. Nu dhiisaa isinirraa jiraanna. Kadir kenna. Ati amma hin aariin jedhe. Warroonni namni nama arrabsu nama xiqqaate ofii ka xiqqaate jechuudha xiqqaa. Sigalee guddinaan qabu jechuudha. Tokkoffaan sani itti aansuudhaan ta jette sanillee dhugaa qabdaa. Gaaf durallee dhugaa si galchine mire. Jechuun sababuma ta'eef hin deebisee beekadhu yaani hinaaffaa takkallee wanni kan qabne jechuu barbaadeeti. Jechi amma an jecha sin jedhe maaliif jechi jechuun namni tokko maali namni tokko maqama keetiin amma tiktoker baratee ka waa raggatu ka hawaasa ka waa arrabsu hin jiraame. Wanni akkanaa waan jiruuf namni yookaan waa sirraa qabee namni waa si barbaadee yookaan naafi meesii mataa isiitirra rakkoo nama qabu yookaan nama si hojii wal dhabee waan akkanaa dalaguu danda'a waan dhuunfaa jechuudha waa'ee sabaatiin. Garuu ati gara ummata gara sabaatti fudhatin nuuf kabajaadhaati qaaliidha. Soddaadha ammallee kana soddummaa kan kee dhibbatti shakkii irraan kaayatini. Bannaati naba please si jaalladha kabaja. Miidiyaa kanarratti miidiyaan kun lafa salphooti. Maqaan soddaa jedhu ummata Arsii biratti maqaa kabajaa qabutti hin beekan. Maqaan soddaa jedhu Arsii biratti maqaa ulfaatatti hin beekan. Miidiyaa kanarratti abboo ummata salphoo kana biratti jecha hawaasa biratti ulfaataa san ummata salphoo kana biratti afaan dhaga'uun barbaadu. Wallahi miidiyaa kanarratti na baaki. Asiin si arrabsaa asiin ammoo waan biraa ka jedhu kan dhugaan siin jedha. Namni ko bar soddaa gaafa jedhe soddaan sodaa bar obboleessoo. Namni soddaa ifi akkamitti an guyyaa takka dhugaan siin jaana dhaggeeffadhu takkaa ummata Arsiitiin jecha hamaa jeen beekon. Andi kan garuu nama dhuunfaa jechuudha. Nama dhuunfaa nama wallolle quban nu duukaa jechuudha rakkoon qabu san nama dhuunfaati. Garuu arsoomni qarsooma ummata soddaa kiyyaati kabajatu malaani soddallee yoo ta'u baadhe Oromoodha. Saba kiyyaa lammiitiyyaa kabajuun narra jiraata. Garuu gaafa sanirraa hafe jechuudha. Gaafa Kadir nama dhuunfaatiin illee wallolle. Gaafa argitee jaartii isallee gaafa ani nama dhuunfaatiin illee miidiyaa gara wallolee anuma arrabsan. Gaafa argitee waan jaartiin tiyya guyyaa takkan jiin kariyaala 5,000 isinii kanina. Namni jaartiin ammallee afaanii baafadhee jedha na baakii jana dhage. Ati nama biyya tana keessa na bira jiru. Namni ragaa namni ragaa naafiin Kadiriin kaartoona jettee jettan qabdan nama 400 wayii kanarratti. Wallahi summa wallahi. Ummaati yan nagee annan galchin riyaala 5,000 badhaasa kunoo na basii kenna yoo ani kan nu baadhe